Galaanaan jedhama Finfinneerraa. Galaanaa eenyu? Galaanaa Gaaromsaan jedhama. Galaanaa Gaaromsaa Finfinneedhaa. Keessummaan keenyarraa weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu gaaffiin gaafachuu barbaaduun qaba. Ni dandeessa kunoo Hacaaluu faana haasa'i. Hello Ajay. Nooruu galu. Harka fuudhee gooftaaf. Harka keetiin buli mootii koo fayyaadha. Nagaadha. Baga jiraatte. Gaaffii sadeen tokko si gaafachuun barbaada. Egaa natti nu ulfeessiin malee na gaafadhu. Amma dura addunyaa kanarraa namoota lubbuun jiranis ta'ee namoota lubbuun darban eenyu ajaa'ibsiifatta? Itti aansee ati wallisummaadhaan biyya keessa biyya alas iddoo garaagaraa deemtee wallisteerta. Naannoo kamitti waltajjii sirbite yookaan naannoo kamitti sirbite uummata irraa fudhatama gaarii argattee ati miira kee keessa kan baduu hin dandeenye kanatti keessa keessatti yaadattu naannoo kamitti kan sirbite. Itti aansee immoo sirboota kee 12 keessaa sirboota meeqa barreessite warreen barreessite keessaa meeqa kilippiidhaan hojjettee uummataaf dhiyeessite. Kanuma si gaafachuu barbaada. Galaanaa Gaaromsaa Finfinneerraa waan nu bilbilteef galatoomi. Galatoomi galoo. Tole Hacaaluu gaaffii Galaanaan si gaafate keessaa asuma utuu deebisaa deemne gaariidha kan yaadu. Tarii ogummaa kanaanis ta'uu danda'a akkasumatti nama uummataaf hojjete nama cimaa dhattee yaaddu keessaa eenyuun ajaa'ibsiifatta kan jedhu jira. Addunyaarraa jedhe. Namoota lubbuun jiranii fi namoota lubbuudhaan hin jirredha. Addunyaarraa anaaf namoota lubbuun hin jirre keessaa Oromticha Adam Saadoon ajaa'ibsiifadha. Akka seenaan nu lallabdutti Adam Saadoon lola qotee bulaa Baalee Waaqoo guutuun hoogganamu irratti nafxanyoonni waraana isaan irratti banan irratti loowwan isaanii fixaniiru. Isarratti jeneraal Waaqoo guutuun xalayaa naabirmadhaa Oromoo Tuulamaatti ergaa ture. Kitaaba kanarra jira, kitaaba seenaa tokkorra jira. Adam Saadoof peejii 14 erge. Fuula 14. Yaa fuula 14 ergee Adam Saadoon achi ka'ee gara Oromoo Tuulamaatti xalayaa naabirmadhaa kana geessuuf otoo deemuu lukkeewwan nafxanyootaan qabama. Gaafa qabamee to'annaa jala oolu battalumatti mana fincaanii nageessaa jedhe. Mana fincaanii nageessaa jedhee fuula 14 waraqaa xalayaa sana nyaatee itti bahee inni garaadhaan nu bahee garaatti nu deebi'eeti waan fiddan fidaa jedheen. Nama kana gaa addunyaa irratti beekamuu baatus anis nama addunyaa irra jiraatu keessaa isa tokko, innis nama addunyaa irra jiran keessaa isa tokko, nama lubbuudhaan hin jirre, nama seenaa kanaan ajaa'ibsiifadha. Isarraayis barnoota guddaan argadhe. Maalan argadhe namni waan kaayyeeffate tokkoof waan gochuu qabu akka gochuu qabuun irraa baradhe. Warra lubbuun jiran keessaa Neelsan Maandeellaan ajaa'ibsiifadha. Waa'ee Neelsan Maandeellaa addunyaa irratti nama beekame inni waa'ee mana hidhaa isaan odeessu dhuma irratti kanan isa ajaa'ibsiifadhe tokko. Akkuma inni mana hidhaatiif baheen waggaa amma sana hidhamee akkuma baheen jarreen saba isaa akka hin taane gochaa turan sana haa jiraatanii jiraadhaa jedheen. Garuu inni irraanfannu waan nu gootan jedheen. Namtichi kun egaa waan jarreen saba isaa irratti raawwatte kana namicha beeku erga bahee aangoo qabate waan tudduu erga harka isaa galeen booda jara kan akka fedhe gochuu danda'a ture. Dhiifama goonaa fi jedheen. Dhiifama gochuu isaa kanaan baay'een isaa ajaa'ibsiifadha Neelsan Maandeellaa. Inni lubbuudhaan jira. Tole. Yaada ka'e keessaa kan biraa waltajjii sirboota garaagaraa irratti argamtee sirbite keessaa waltajjiin baay'ee sitti toleen irraanfanne jiraayyuu gaaffiin jedhus jira. Baay'eedha.
naannoo Oromiyaa hedduu deemeera. Uummanni Oromoo ijum tokkoon na simatee hamileedhaan na jajjabeesseetu mana erga. Garuu dhiyeenyatti godina Gujii deemeen ture. Hoteela tokko eebbisiisuudhaaf deeme. Waan ajaa'ibaa tokkoon argaan hoteela eebbisiisuun deeme gaafa godina Gujii magaalaa Shaakkisoo deemu magaalaa baanii halkan keessa sa'aatii 5 konkolaataa fudhatanii baanii motorsaayikiliidhaan na simatanii halkan keessa sa'aatii 5 Finfinneedhaa akka yaan mana achi ga'utti bilbilaan na hordofaa turan eessa geesse ennaan deebi'u immoo galaanaa fe'anii na ergan. Ummata Oromoo Gujii sanaaf baay'ee kabaja guddaan qabaa fi baay'een isaan galateeffadhaa isaaniin irraa